بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أبلغ يا أسرتي واني والبرسيفنو يا رب بلي أكاتا سكايبي تجنو يجولا درسو سكايبي هججولا بكتير ركتو قمنو انترنتي بنجو قمنا ججو interneti erga banneen booda bakka kanarratti www.skype.com jennee barreessina. Bakka kanarratti skype.com erga jennee barreessinee qubee enter jettu irratti fe'anna. naannoo kana dhoyna fakkeenyaaf yoo windoon teenna windoo nizaama tashkiilaa 8 taate fakkeenyaaf isii irratti dhufna ni eeyna bakkitee inni jiru deemee bakkeen argadheera fakkeenyaaf kana erga irratti rukuteen booda kana naafida naannoo kana waafiq attaalii yookaan I agree and next jechuudha boota kanarratti rukuta jechuu erga rukuteen booda akkuma sana malee mutaabaa bakka jedhu irratti rukuta hin eega jechuu hin eega haga inni naafee hin eega erga inni naafee eegeesseen booda yoo inni naafee eegeesse nyaaf safha akkana naafida safha akkana yoo naafide haarawaa banachuu barbaada naannoo akkana kana naafida hiriyaatana naafida jechuu yoo inni naafide lugaa yoo jijjiiruu barbaade lugaa inni ittiin fayyadamu yoo jijjiiruu barbaade asirratti rukutee fakkeenyaaf ingiliffatti deebisa jechuudha ingiliffatti deebisa jechuu fakkeenyaaf asirratti rukutee ingiliffatti deebisa jechuudha duuba safhaa kana naafida achirraa neem ka jedhu kanarratti fakkeenyaaf abuu jedhaani last neem ka jedhu kanarratti abuu eyman tokko jedhaani email addressii kiyya ammoo abuu eyman tokko @gmail.com jedhee irratti rukutaa isuma kana deebisa jechuu asteetti illee isuma kana deebisa jechuu achiin booda guyyaa na gaafata yookaan ji'a na gaafata fakkeenyaaf guyyaa tokko jedhaanii manzijiini ammoo fakkeenyaaf jaanuwaarii ta'a barri ammoo ka keessatti dhaladhe jechuu isaati akkanatti barreessa jechuu biyya akkanatti barreessa jechuu achiin booda kaantirii yookaan biyya ka jedhu natti yoo inni fide yookaan gender saala kee jechuudha saalli kiyya fakkeenyaaf yoo dhiira ta'e dhiira jedhaanii yoo dubartii ta'e dubartii jedhan jechuu fakkeenyaaf yoo dhiira ta'e dhiira jedhaanii biyyi Itoophiyaadha fakkeenyaaf Itoophiyaa jedhaanii siitii naan jedha Oromiyaa jedhaanii lugaan itti fayyadamtu maali ingiliffa jedha yoo ingiliffi jiraate ingiliffa jedhaan yoo ingiliffi hin jiraatin arabiffa jedhaanii arabiffallee yoo jedhee namaan ta'u jechuu duuba achiin erga kana yoo inni biyya na gaafate barreessee jira biyya barreessee jira afaan illee barreessee jira achiin booda skyping kee akkamitti dhiyaata naan jedha akkanatti dhiyaata jedhaanii fakkeenyaaf
سكايب نيمين كي هو سكايب نيمين كي أكمته نانجدا أكمته نانجدا جيجو سكايب نيمين كي يا أبو أيماني أبو أيمن جدا أجي أبو أيمن جدا إيجا يتبرس بودا باسوردي هم برس يجو باسوردي كيا أبو أيمن درا يوني جرانان جدا أكينيا أبو أيمن توكو توكو جراني أبو أيمن توكو توكو جراني باسوردين كيا برسا باسوردي كيا برسا جيجو أسرتس باسوردي كيا سن deebisee barreessa jechuu eega paaswoordii kiyya deebisee barreessee qubee tana soqee barreessa qubeen tun fakkeenyaaf akkana isii barreessa jechuu achiin booda I agree and continue bakka jettu tana irratti rukutuudhaan I agree and continue bakka jettu tana irratti rukutee continue jedhaan jechuu isii irratti rukunnaa booda xiqqoo ni eeynaa yoo filannoon afaanii nu dhufe hin filannaa yookaan inni nu geessa jechuu bakka maqaa yookaan waan adda addaatti barreessa yoo inni nuu fide ni eeyna jechuu haala kanaan iskaayipiin keenna suta jechuudha duuba erga akkanatti geessiniin booda iskaayipii keenna feene geessine achiin booda maqaa keenna kareefu san asirratti barreessina paaswoordiillee kareefu san asirratti barreessinu hin dagannu achiin booda تسجيل الدخول بقى جت تنرتي ركن جتشو تسجيل الدخول بقى جت تنرتي ركن جتشو أسرت ركن إن أينا سيني جرى جتشو يو إني سيني أتشين بودا متابعة غونا أتشمان اتهو في جناني نانو خنا ركوتولان متابعة جناني achiin booda yoo suuraa barbaanne irratti feenaa yoo suuraan barbaadin laafatullaahi kan jennaani achiin booda naannoo kana irratti rukutuudhaan badu istikdaam iskaayipii jennaan nuu fida jechuu amma duuba sagalee keenya waan adda addaa teestii godhuuf bakka kana irratti rukutuudhaan asirratti rukunnee booda bakka kana ittisaal بالبلي بقى جدو يجودا إثارة ركنة يقفنا يجو. أهلا ومرحبا بخدمة سكايب لكشف الخط الهاتفي. بعد سماع الصفارة يرجى تسجيل رسالة. بعد ذلك سوف تعاد رسالتك لكي تسمعها. نعم ألو نعم وادب بنا يجو كانت أمان تقفنا نعم ألو نعم وادب بنا يجو كانت لو استطعت أن تسمع صوتك فهذا يدل على نجاحك في برمجة سكايب. في حالة سماعك لهذه الرسالة بدل صوتك فهذا يدل على خطأ في برمجة التسجيل لديك. يرجى المراجعة على الميكروفون
وضبط برمجة الميكروفون، أو انظر skype.com لتجد المساعدة. وشكرا. akkanatti rukunnaa achiin booda innuu keessaa baha jechuudha. achiin booda innuu keessaa baha. nama ofirratti dabaluu yoo barbaanne, nama soquu yoo barbaanne bakka kana irratti rukunnee fakkeenyaaf erga kana barbaanna jechuudha. erga kana barbaanna kunu arganne, eega arganne naannoo kana irratti rukunnee إضافة إلى جهة الاتصال جتشودا إيغانا سرتي رسالة الترق جتشو إساتي إرسال جران يونا ميش جرات كوني أكتيف تها يونا ميش جراتين أكتيف انتهو جتشودا يونا ميش أرغان أسرت ركوني تليفونا بقى جد يوكان فيديو بقى جد وكان إسرت ركونا جتشو كناف bilbilannee geessinee yeroo keessaa bahuu barbaannu bakka skype jedhu kana irratti dhoynee bakka keessaa bahi jedhu filannaa ka gadi aanu kana kunoo tasjiilul khuruuj jechuun keessaa bahi jechuudha. isarratti filannee naannoo kana irratti klik godhuudhaan keessaa baana jechuu. akkanatti dhoynaa keessaa baana jechuu. haala duraatti nu deebi'ee achiin booda kana cufnee keessaa baanaa. skype karaa kanaan fayyadamanii rabbii warra waan nagayaatiin itti fayyadamu haa taasisu. wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.